Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoo tokkodha jennee ni amannaa. Ameen. Hordoftoota gola Yididaa YouTube keessaan biyya alaa akkasuma biyya keessaa teessanii karaa gola Yididaa YouTubetiin kanneen nu daawwachaa jirtan bakka lafa jirtan hundumattiyyuu nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkamiyyoo nageessanii? Waaqayyo Waaqni keenya fayyisaan keenyaa qorichi keenya ilmi Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Iyesuus sa'aatii kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyo keenyaa kan galateeffameetiif kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sababiin fayyina keenyaa gugeen garraamii, qulqulleettiin qulqullootaa, obboleettiin ergamootaa, abaaboon gannataa, garraamummaa Abeel kan itti fakkeeffame saragallaan Abnaadaaf, masanqoon Daawitii, Raqaa Yaaqoob kan itti fakkeeffamtu, daandii Lozaa irratti Yaaqoob kan arge, dunkaana Abrahaamitti kan fakkeeffamtee, lattuun Siinaa, bakki qotiisa Abrahaam dubaroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni haadha keenyaaf haa ta'u. Har'a hayyama Waaqayyoo ta'ee gaaffii obboleettii keenyaatiif deebii deebisuudhaaf sagalee kutaa kitaaba qulqulluu keessaa kan wajjin ilaalludha. Jalqaba hanga xumuraatti akka wajjin taatan maqaa Waaqayyootiin isinin gaafadha. Gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu yookiis gaaffii obboleettiin keenya gaafatteef deebii kennuun dura mee sagalee kanaa dhaggeeffanneetu walitti deebina. Tole. Gaaffiin qaba. Dhorkaa miti natti fakkaata gaaffii gaafatu. Gaaffiin sun warra na fakkaatanii yookaan ijoollee kiristaanaa irraatti abbootii amantaas haa ta'u, abbootii qeesotaas haa ta'u, ijoollee warra baratanii barsiistanis haa taatan gaaffii kiyya kana seeraan haa deebistan. Nan arrabsiina. Yoo gaaffii sana deebisuu hin dandeenye nan arrabsiina. Tole, gaaffiin kiyya akkanaa jechuun eegala. Waan lama qabadhee dhufeera. Gaaffiin kiyya dhaloota Yesuus Kiristoosii fi Addaamii Hawwaan cubbuu hojjechuu isaaniiti. Egaa Yesuus Kiristoostuu cubbuu Addaamii fi Hawwaan irraa balleesse yookaan Yesuus Kiristoostuu cubbuu Addaamii fi Hawwaan dhiisee fi jechuu jirra. Akkasiin hundumti keenya walii galatti amanneerra. Garuu otoo Yesuus Kiristoosii dhufee hin dhalatiin duratti Addaamii fi Hawwaaniif cubbuun dhiifameera moo hin dhiifamne? Kun gaaffii kooti. Dhiifameeraaf moo hin dhiifamne? Yoo hin dhiifamneef jettanii na deebistan taatanii haati Yesuus Kiristoos kun eessaa dhalatte? Namni dachee tanarra guutee jiru hunduu Addaamii fi Hawwaan irraa dhalate. Na deebisaa kun gaaffiidha. Yoo dura dhiifameefii jira jettanis Yesuus Kiristoos akkamitti Waaqa ta'uu danda'e namarraa dhalate? Akkamitti Waaqa jennuu dandeenya namarraa dhalatee jechuudha. Inni itti aanu gaaffiin kiyya inni lammaffaan immoo Yesuus Kiristoos erga lafarratti dhufee barsiisaa ture akkana jechuun dubbata. Namoonni jedha maqaa keetiin seexana baafnee jirra. Maqaa keetiin waa hundumaa jennee jirra. Yaa gooftaa jennee jirra. Garuu ani guyyaa dhumaatitti warra maqaa kootiin seexana baafneerra naan jedhan san guyyaa dhumaatitti isaan hin beeku jedhee dubbate. Hayyee Yesuus Kiristoos Waaqa maaliif isaaniin hin beeku jedha isaaniin maqaa isaaniitiin waamanii jechuudha. Egaa akkuma sagalicha dhageessa yookiin gaaffii kana gaafattan gara gaaffii kanatti otoo hin deebiin duraan dursa obboleettii keenya bakkaaf lafa jirtutti gaaffiin keetiif deebii kennuun duraa gaaffiin si gaafadhu jira. Sababiin isaa hordofaa qaama kamii ta'uudhaatiin yookiin hordofaa amantaa kamii taatee gaaffii kana akka gaafattedha. Toora gola TikTokii keetii keessatti wanti argamu amantaan ati waaqeffattu Protestaantii haa ta'u, Musliima ta'u wal makaa yookiin wal keessoodha. Kanaafiyyuu hordoftuu amantaa kamiiti? Musliimadha jechuudhaatiif Musliima miti.
Pirotestaantiidha jechuudhaaf immoo gaaffii pirotestaantonni gaafatan hin gaafanne. Duuba kanatti gaafataatti jirtu barsiisaa wangeelaa warra wangeela baranneerra jettanii barsiistanii yookaan immoo warri qeesotaa jechuudhaan gaaffii kana gaafatti. Haa ta'uutii Ortodoksii keessa teessee gaaffii kana kan gaafattuutu ta'eetii gaaffiin kun gaaffii sitti hin ta'u ture. Amantaa hordofaa kamiin keessayyuu taa'e. Haa ta'uutii Ortodoks Tawaahidoon deebii akka isheen qabdu hubattee bartee gaaffii kana Ortodoks Tawaahidoo kan hordofan gaafachuun kee baay'ee gaariidha. Sababiin isaa deebii kan argattus achirraa waan ta'eedhaaf. Haa ta'uutii garuu yoo gola TikTokii kee keessatti kan argamu faaruu warra hordofaa Pirotestaantiiti. Kanatti dhaggeeffattu, kanatti ittiin sooshaal miidiyaa karaa TikTokiitiin baatee kanatti ittiin hojjetaatti jirtu. Haa ta'uutii gaaffiin ati gaafatte kun barsiisaan Pirotestaantiidhaa siif deebisuu hin danda'u. Paasteroonni jiru, wangeela barsiisna kan jedhanis ni jiru, jaarsoliin waldaas ni jiru. Jarreen kun kitaaba qulqulluu caaffata qulqullaa kan baatanii jiran keessaa yookiin kan itti fayyadaman Pirotestaantiin kitaaba 66 kan of hirkaa qaban keessatti barraa'ee hin jiru. Achirraa argamuu hin danda'u. Fayyisuun Kiristoosidha. Gara addunyaa kanaatti kan dhufe Kiristoos maaliif akka inni ta'e kitaaba 66 kan amantaa Pirotestaantii irra hin jiru. Maaliif gaaffii kana gara Ortodoksiitti deebite? Moo ta'e jettee amantaa Ortodoks Tawaahidoo jeequudhaaf, amantaa Ortodoks Tawaahidoo kan hordofan gufachiisuudhaaf gufuu taate gara hordoftoota amantaa kanaatti dhufte gaaffiin jedhu kanan si dhiyeessudha. Hordoftoonni Diidiyaa YouTube obboleettii keenya kanaan sagalee kan akka geessan kabajaanan isin gaafadha. Deebiin kun gaaffii isheen gaafatte irratti waan hundaa'eedhaaf sagalee kana ishee biraatiin akka geessan isheenis immoo gaaffii isheetiif deebii kana dhaggeeffattee gaaffiin gaafadheef deebii akka naa laattu nan barbaada. Inni jalqabaa irratti dhugumatti namni Waaqayyoodhaan amanu, namni Waaqayyotti amanu Waaqayyo akkamittiin wanta akkasii hojjeta jedhee Waaqayyoon namni gaaffii irratti kaasu nama akkamiiti? Waaqayyoodhaaf wanti hin danda'amne maaltu jira? Wanti Waaqayyo gochuu hin dandeenye maaltu jira? Waaqayyo samii irraa gara addunyaa kanaa gara biyya lafaatti dhufuudhaaf wanti isa daangessu maaltu jira? Wanti isa dhorku maaltu jira? Waaqayyo irratti gaaffii kaasuudhaan dura waa'ee Waaqayyo beekuun baay'ee gaariidha. Gaafa Waaqayyo samiif lafa kana uumu nuti bira hin jirru ture. Yeroo Waaqayyo lafa kana diriirsu gargaarsa nuun gaafanne ture. Waaqayyo gaafa samii kana uumu utubaa jala hin keenye ture. Hojii Waaqayyo ajaa'iba isaa ilaalanii raajeffachuun, dinqisiifachuun, malalchiifachuu irraatii kan hafe akkamittiin gochuu danda'a jedhanii Waaqayyoon gaafachuun gowwummaan gadiiti. Wallaalummaa hin madaalamnedha. Namoonni beekumsa qabna jechuudhaatiin beekumsa dhabuu isaanii irraatii kan ka'e beekumsa qabna jedhanii Waaqayyoodhaan kan qoran baay'ee isaanii jiru. Namni akkamittiin Waaqayyo akkas gochuu danda'a jedhee Waaqayyoon namni gaaffii akkamittiin gaafata? Mee maali wanti Waaqayyo gochuudhaaf hin dandeenye kamtu jira? Wanti Waaqayyo hojjechuu hin dandeenye maaltu jira jedhanii ajaa'ibsiifachuudhaaf malalchiifachuudha malee akkamittiin Waaqayyo kana gochuu danda'a jedhanii Waaqayyoon gaaffii gaafachuun inumaayyuu Waaqayyo wajjin walitti bu'uun ta'uree, inumaayyuu hojii Waaqayyo daangessuun ta'uree, inumaayyuu waaqummaa Waaqayyo ganuu hin ta'uree, gantummaan kana caalee gonkumaallee hin jiru. Ta'uutii gara gaaffii keetiitti gaafan deebi'u gaaffii obboleettiin keenya hordoftooti keenya gola Diidiyaa YouTube keessaan kanneen daawwataatti jirtan sagalee ishee akkuma duraan dhageessanii
Waaqayyo Addaamiidhaaf Hewaan cubbuu isaanii yakka isaanii balleessaa isaanii ilaalee isaanitti murteessee jira. Kanaafiyyuu balleessaa isaanii yakka isaanii kana isaaniif dhiiseera moo isaaniif hin dhiisne kan jedhudha. Waaqayyo abbaa murteessaa ta'ee utuu jiru, Waaqayyo abbaa murtii ta'ee utuu jiru Waaqa gara laafessadha. Waaqayyo Addaamiidhaaf Hewaaniidhaaf dhiiseefii jira. Haa ta'uuti akkaataan itti Waaqayyo Hewaaniif Addaamiif Hewaaniif dhiisee ogummaa mataa isaa ta'eetiinidha. Ogummaa mataa isaa ta'een kan namni bira ga'uu hin dandeenye, namni tilmaamuu kan bira ga'uu hin dandeenyeetiinidha. Abbaa murtii addunyaa kanaatiin ol gararraa kan ta'edha murtiin isaa. Addaam gara Waaqayyootti boo'eera, iyyeera, watwaateera, imimmaan isaa roobsee jira. Gara Waaqayyootti gaafa boo'anii jedhan Addaamiidhaaf Hewaan, Waaqayyo immoo boo'icha isaanii dhaga'eera. Boo'icha isaaniis dhaga'ee isaan jala awwaateera. Addaam murtii gaafa itti kennu jalqaba Waaqayyo firee ija balasii kana hin kutiinaa, hin nyaatinaa, yoo irraa nyaattan garuu du'a duutu jedhee Waaqayyo isaanitti murteesseera. Seera uumamaa gubbaa irratti du'a duutu. Battala wanta kana nyaattanitti battala sanatti ni duutu jedhee Waaqayyo itti dubbateera. Gara Waaqayyootti watwaatuuf boo'uu isaanii irraatii kan ka'e immoo Waaqayyo dhiifama isaanii taasiseera. Waaqayyo gaafa dhiifama isaanii taasisu garuu dhufeetan si fayyisaa jedhee jecha isaan dabarreen itti dubbate. Dhufeen si fayyisa. Sanyii keerraa yookiin dhala keerraa dhaladhee nama ta'ee dhufeetan si fayyisaa. Dhaga'uu isaati jecha. Waaqayyo boo'icha isaa sana dhageera. Kadhannaa isaa sana dhaga'eera Waaqayyo. Deebiis isaaf kenneera. Guyyaan 5 walakkaan akka lakkoofsa Waaqayyootti guyyaa 5 walakkaa booddee dhufeen si fayyisaa. Kanaafiyyuu Addaam fayyuudhaaf maal eega jechaadha. Guyyaa 5 walakkaa eega. Guyyaa meeqa? Guyyaa 5 walakkaa. Guyyaa 5 walakkaa jechuun immoo akka lakkoofsa dhala namaatti waggaa 5,500 jechaadha. Bara 5 walakkaa jechaadha. Akka Waaqayyootti lakkoofsi tokko lakkoofsa namaatiin gaafa ilaalamu waggaa 1,000dha. Waggaan 1,000 jechuun immoo bara tokko jechaadha. Kanaafiyyuu guyyaa 5 walakkaa booddee dhufeetan dhala keerraa dhaladheetan si fayyisan. Maal akkamittiin guyyaa 5 walakkaa booddee dhala Addaamirraatii dhalatee dhufee nama ta'ee fayyisuu danda'a jennee gaafa ilaallu guyyaa 5 walakkaa jechuun lakkoofsa Waaqaati malee lakkoofsa keenya miti. Guyyaan 5 walakkaan lakkoofsa Waaqayyooti. Guyyaa 5 walakkaa jechuun immoo akka lakkoofsa namaatti gaafa finnu waggaa 5,500 jechaadha. Dhalli dhala isaatii dhalatanii horanii baay'atanii isaanirraa waggaa 5,500 sun gaafa geesse jiru. Yeroon isaa gaafa ga'ee jiru dubaroo Maariyaam irraatii dhufee dhalate. Isheerraa dhaladheen nama ta'ee si fayyisa waan jedheedhaaf. Waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu hin jiru. Samiirra taa'ee Addaamiidhaan fayyittiin jechuu ni danda'a ture. Fayyittiin jechuudhaaf ni danda'a. Aangoo isaas qaba. Namni isa daangessu namni isaan mormu hin jiru. Garuu Waaqayyo dhufeensi fayyisaa deema. Kanaaf samiirraa dhufuun isaa dirqama. Dhala keetii irraati. Sanyii kee irraati. Maaliif? Qomoon Daawit, sanyiin Daawit, sanyiin biyya lafaarra jiru hundumtu lakkoofnee qorannee gara duubaatti yoo deebine dhannee Addaam irratti wal geenya. Wanti biraan hin jiru jechaadha. Eenyuyyuu yoo ta'e dhala namaa kan ta'e diimaa ta'u gurraacha gabaabaa dheeraa furdaa qallaa beekaa wallaalaa dhiira dubartii utuu hin jedheen dhalli namaa gara duubaatti deebi'amee yoo ilaalame hiddi isaa sanyiin isaa Addaamirra ga'ee dhaqee dhaabbata. Addaamiidhaaf Hewaanidha. Achirraa ka'eeti horteen namaa jechaadha. Kanaafiyyuu dhala keetii irraati. Sanyiidhuma kee irraa jechaadha. Naman ta'a jechuudha karaa biraatiin. Nama ta'eetan si fayyisaa. Jalqaba maaliif? Seexanni gaafa Addaamii gaafa Hewaaniin gaafa dogoggorsu bofa keessa dhokateeti. Foon bofaa uffateeti. Bofa da'ateeti. Da'oo godhatee yookiin keessa dhokatee kan inni Hewaaniin dogoggorsiise. Kanaaf Waaqayyos foonuma kee uffadheen foon dhala namaa uffachuudhaatiin nama ta'een dhufee si fayyisaattiin jedha. Nama ta'uudhaan jechaadha kan Addaamiin ittiin fayyise. Addaam
inni jalqabaa isa kufe sana Addaam lammaffaa kan ta'e Kiristoos foon isaa uffachuudhaatiin nama ta'uudhaan dhufee isa fayyise. Kanaafidha Kiristoos gaafa yeroon isaa ga'ee gaara Qaraaniyoo bakka Golgootaa lafee mataa bakka jedhamu bakka awwaalchaa Addaamitti gaafa asii ol ba'u fannoo baatee fannoo irratti gaafa fannifamee jedhu samii irratti lafa irrattis hojiin ajaa'ibaa raajiin dinqisiisaan gaafa ta'ee jedhu kattaawwan gaafa tatarsaanii jedhan biiftuun ifa ishee gaafa dhowwattu urjiileen gaafa harcaanii jedhan aduun ifa dhowwattee jiin immoo dhiiga gaafa uffattu urjiileen gaafa harcaanii jedhan warri du'anii turan jaarraa hedduudhaaf siidaan isaanii awwaalchi isaanii gaafa saaqamee jedhu warra du'an keessaa gaafa kaafaman hojiin ajaa'ibsiisaa kun gaafa ta'u seexanni sodaateetiin ture nahee ture dheessee ture eenyudhanni kuni sanyii kee irraatii dhaladhee dhufeetan nama ta'e si fayyisaa jedhee kan waadaa Addaamiif Hewaaniidhaaf gale sanatu dhufee dhalate mooyi eenyudhanni kuni kamidha inni waaqa fakkaatee nama ta'uudhaan hojii waaqummaa hojjetee hojii koo keessa galaatti jiru kun eenyudha jedhee seexanni ajaa'ibsiifataa ture. Maaliif nama dhasa'eeti waan ta'eedhaaf Waaqayyos immoo nama ta'uudhaan gara addunyaa kanaatti dhufe waan ta'eedhaaf nama ta'uudhaatiin gara addunyaa kana goonka nama ta'ee gara addunyaa kanaatti dhufe. Nama ta'ee gara addunyaa kanaatti gaafa dhufu Kiristoos seexanni shakkeetiin ture jechaadha. Kanaaf foon isaa gara awwaalchaatti lubbuu isaa immoo dhaqeetan Si'ool keessa iddoo Addaamii Abeel irraa kaasee ijoolleen Addaamiidhaan walitti qabamaa jiran sana keessatti dhaqee galchaa lubbuu isaa achitti dhaqee dhiphisaa jedhee seexanni Kiristoosiin fannoo irratti gaafa dhaqee qabachuudhaaf dhaqu Kiristoos samii irratti lafa hanqisee samii hanqisee duumessa gidduutti sansalata abiddaatiin samii irratti isa hidhee isa sakaalee Si'ool keessa warra jiran gara gannataatti deebisuudhaaf lubbuu isaatiin deemee foon isaatiin immoo gara bakka awwaalcha ergisaa kan ta'e iddoo awwaalchaa gara sanatti kan inni deeme jechaadha. Haa ta'uuti Waaqayyoo Addaamiif Hewaaniidhaaf cubbuu isaanii dhiiseera moo hin dhiisne isa jedhu dhiisee jira. Isaaniif dhiiseetiin jira. Waaqayyo immoo dhufee akkamittiin akka isaanii fayyisuu danda'u itti dubbatee jira. Waadaa isaaniif galee jira. Dhala keetiirraan dhufee dhaladheetan nama ta'een si fayyisaatti hin jedhee jira. Kanaafiyyuu Waaqayyo gara addunyaa kanaa dhufuudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufuudhaatiif abbaan ilma isaa gara addunyaa kanaatti erguudhaatiif addunyaa kanarraa namni Waaqayyo gadameessa isaa keessatti baachuu danda'u qulqullummaan isaa Waaqayyoon ofitti butuu kan danda'u eenyudha jedhee addunyaa kana gaafa ilaalu addunyaa kana gaafa daawwatu dubaroo Maariyaamiin qofa argate. Kanaafidha raajichi Isaayyaas boqonnaa 1:9 gubbaa irratti Waaqayyootu sanyii nuuf hin hambisne ta'eetii silaa akka Sadoomiin gubannee Gamoraa isinii fakkaanna ture kan jedhame. Sanyii gaarii kan ittiin jedhamte dubaroo Maariyaamidha. Kanaafiyyuu qulqulleettii qulqullootaa kan taate dubaroo Maariyaam ragaa siidaa Iyyaasuu kan fakkeeffamte. Ragaa siidaa Iyyaasuu fuula sadii kan qabdu dubaroo Maariyaamitti kan fakkeeffamte. Dubaroo Maariyaam yaadaanis fooniinis hojiidhaanis durboo kan taate. Yaadaan qulqulleettii kan taate fooniin qulqulleettii kan taate lubbuudhaan qulqullooftuu kan taate dubaroo Maariyaam. Hojiin ishee qulqullummaan ishee ergamootatti kan fakkeeffame. Ergamootaa wajjin walqixa kan ta'e mudaa kan hin qabne jechaadha. Ergamoonni Waaqayyoo mudaa hin qaban. Cubbuu hin hojjetan. Hojii cubbuu hin qaban. Kanaafiyyuu qulqulloota ta'anii dhuma uumaman dubaroon Maariyaam akkas taateeti kan isheen uumamte. Uumamnumti isheeyyuu akkasidha. Foon isheetiin qulqulleettii, yaada isheetiin qulqullooftuudha, lubbuu isheetiin qulqullooftuudha. Kanaaf qulqullummaa ishee qulqullummaa ergamootaa wajjin tokko waan ta'eedhaaf obboleettii ergamootaa jedhu abbootiin keenya.
obboleettii ergamootaati. Mudaa kan hin qabne jecha. Mudaa kan hin qabne isheedha. Addaam akka inni fayyuudhaaf sababa kan taate dubaroo Maariyaam. Abdiin ijoollee Addaamii dubaroo Maariyaamidha. Addaam gannata keessaa gaafa ari'amu sana abdii kan ta'eef dubaroo Maariyaamidha. Akka inni fayyuudhaaf sababa kan taate ishee waan ta'eedhaaf. Karaa ishee dhufee qorichi karaa ishee dhufee isaaniin fayyise waan ta'eef dubaroo Maariyaam irraa dhalateeti nama ta'uudhaatiin gara Si'ooliin deemuudhaatiin Addaamiidhaaf sanyii isaa Si'ool keessa warra jiran warra gaarummaa qaban warra qulqulloota ta'anii Si'ool keessa jiran sana bara 5,500 guutummaa Si'ool keessaa warra dhiphatan sana gara gannataatti kan deebise Kiristoos karaa dubaroo Maariyaamiitiin. Kanaaf sababni eenyudha? Dubaroo Maariyaam. Kiristoos qorichadha. Dubaroon Maariyaam immoo qoricha kan kennitu jechaadha. Qoricha sana kan kennite ishee. Kanaafi Waaqayyo Iyesuus Kiristoos hinumaayyuu dubaroo Maariyaamiin gaafa gadameessa Haannaa keessatti uumamtu yaada Waaqayyootiin yaada Waaqayyoon fedhii Waaqayyoodhaanidha. Yaada Waaqayyootiin yaadamteeti jecha yaadamuudhaanidha. Waaqayyo dhufee ergamaa abbaa misiraachoo qulqullicha Gabri'eeliitiin gaafa itti ergu Waaqayyo si wajjiniin jira. Waaqayyo si wajjiniin jira. Gammadi yaa ayyaana qabeetti. Waaqayyoon biraa kennaa argatteetta. Ilma ni deessa maqaa isaa Yesuus jettee ni moggaasta gaafatti hin jiru. Abbaan si eegaa, ilmi sirraa dhalata, hafuurri qulqulluun immoo si golgaa. Abbaa ilma hafuura qulqulluudhaatiif bakka bultoo kan taate. Abbaan kan ishee eege, abbaan kan ishee tikse. Ilmi immoo qaama adda ta'een irraa kan dhalate, hafuurri qulqulluun immoo kan ishee golge. Hafuura qulqulluudhaan kan golgamte. Qulqullichi Daawit faaruu isaa gubbaa irratti uffata warqeetiin kuulamtee miidhagdee mirga ilma isheetiin dhaabbatte akkuma jedhame dubaroon Maariyaam uffata warqeetiin jechuun warqeen qulqullummaa isheeti. Kuulamtee gaafa jedhamu akka amma dubartoonni of bareechuudhaaf miidhagsuudhaaf jecha kosmootiksii garaagaraa ofitti laaqatiin otoo hin taane dubaroon Maariyaam kan isheen kuulamte qulqullummaa isheetiinidha. Dubaroon Maariyaam kuulamteetti miidhagdee mirga ilma ishee dhaabbatte kan jedhame qulqullummaa isheetiin kan kuulamtedha, kan miidhagde, kan bareedde jechaadha. Uffata warqee uffatti jechuun warqee jechuun gati jabeessa kan ta'edha. Gati jabeessa kan ta'e, gatiin isaa olaanaa kan ta'e, guddaa kan ta'e. Kanaafiyyuu jalqabaa hanga xumuraatti gubbaa amma gadiitti guutummaan qaama isheetiidhaan maaliin kan golgame warqeedhaan. Qulqullummaa caalaa wanti gati jabeessi hin jiru. Kanaafiyyuu dubaroon Maariyaam qulqullummaadhaan kuulamteerti. Qulqullummaadhaan faayamtee jirti. Qulqullummaan kan faayamte immoo mirga ilma isheetii dhaabbatti kan jedhameef kanaafidha. Waaqayyo qulqulluudha. Teessoon isaa manni isaa qulqulluudha. Kanaafiyyuu dubaroo Maariyaam irraa kan dhalate qulqulleettii dubaroo Maariyaam gadameessa ishee magaalaa taasifatee, gadameessa ishee taabota taasifatee, gadameessa ishee keessa erga jiraatee booddee akka nama tokkotti harma ishee hodhee cinaacha isheetti qoma isheetti dugda isheetti baatamee akka nama tokkotti dubaroo Maariyaamiidhaan huruurfamee akka nama tokkotti dubaroo Maariyaamiidhaan dhungatamee haammatamee kan inni guddate akkasittiin. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkamittiin dubaroo Maariyaam irraatii dhalate? Dubaroon Maariyaam sanyii namaa miti hoo? Eeyyeen sanyii namaadha. Dhala namaati. Sanyii Daawit keessaatii kan argamtedha. Sanyii Daawit keessaatii kan argamte kan baate. Firii gaarii kan taate, sanyii gaarii kan taate. Addeessa biiftuu nuuf argamsiiste. Addeessa biiftuu nuuf argamsiistedha. Eeyyeen dubaroon Maariyaam sanyii namaati. Gonfoo urjootaa 12 miila ishee jalatti kan jiru. Addeessa kan biiftuu kan nuuf argamsiiste eeyyeen isheen sanyii namaati. Sanyii namaa keessaa garuu qulqulleettiidha.
Adda kan taate fo'amtuu jecha. Adda kan taate fo'amtuu kan taate. Abaarsi Hewaan isheerra kan hin geenye dubaroo Maariyaam. Abaarsi Hewaanidhaa kan isheerra hin geenye, kan isheen argannedha. Eeyyeen Hewaanitti gaafa murtaa'u murtiin Hewaanidhaa akka dhiigni itti baay'atudha. Ciniinsuun akka itti baay'atu, ciniinsuun sitti hin baay'isaa, ciniinsuun sitti nan baay'isaa. Ji'a ji'aanis immoo dhiiga ni agarta. Hewaan irratti inni murtaa'e kun murtiin akka dhiigni ishee dhangala'u, akka ciniinsuun itti baay'atu Hewaanitti murtaa'e ture. Adabbiin Hewaanitti murtaa'e kun dubaroo Maariyaamiin hin qaqqabne, bira hin geenye. Akkaataa itti Hewaan itti dhala argatte Qaayil, Abeeli, Aqliimaa, Hawaafaa akka isheen itti argattetti dubaroon Maariyaam Kiristoosiin akkasittiin miti kan isheen deesse. Akka Hewaan deessetti dubaroon Maariyaam deenye. Sababiin isaa Hewaan ciniinsuudhaanidha kan isheen deesse. Dhiigni ishee dhangala'eeti. Dubartootarra kan hin ga'u isheerra ga'eeti jechaadha Hewaan kan isheen argatte. Akka saayinsii addunyaatti akkuma beeknu jechaadha. Namni tokko dhalachuu kan danda'u dhiiraatiif shamarran wal bira ga'uudhaatiin kan dhala argachuu hin danda'amu. Dubaroon Maariyaam garuu akkas ta'a kanaatiin miti kan isheen Kiristoosiin deesse. Dubartiin tokko gaafa dhala argattu dhiigni ishee ni dhangala'a. Dubaroon Maariyaam akkasittiin miti Kiristoosiin kan deesse. Dubartiin tokko gaafa dhala argattu gaafa dee'uudhaaf jettu ciniinsuutu itti dhufa, ciniinsuutu itti baay'ata, ciniinsuu agarti, hin ciniinsifatti, hin dhiphatti. Dhiphinatu itti dhufa jechaadha. Ciniinsuu jechuun cannaqamu jechaadha. Dhiphachuu jechaadha. Ciniinsuu dubartoota irra ga'u dubaroo Maariyaam irra hin geenye akkasiin miti. Kanaaf isheen kan filamtedha. Abaarsi Hewaan dubaroo Maariyaam irra hin geenye, hin qaqqabne. Isheen sanyii maal taatee argamtedha. Kiristoosiif haadha ta'uudhaatiif qulqullooftee kan uumamtedha. Isaaf qulqullooftee kan uumamtedha. Kanaafidha dubaroon Maariyaam ergamaan Waaqayyoo Gabri'eel ilma diideessa gaafa ittiin jedhu dubaroon Maariyaam akkamittiin ta'uu danda'a wanti kuni jettee kan isheen deebiste. Akkamittiin ta'uu danda'a? Kanaatiif iyyuu ergamaan kun wanti Waaqayyoon hojjenne jiraayeedha. Wanti Waaqayyoof hin danda'amne jiraa hooyi. Maal taate obboleettii keenya wanta Waaqayyoo hin dandeenye hin jiru barra. Wanti Waaqayyoo itti ulfaatu hin jiru barra. Wanta Waaqayyo hojjechuu hin dandeenye hin jiru bari. Wanti Waaqayyo isaaf hin danda'amne gonkumaallee hin jiru. Kanaafiyyuu kunoo fira kee kan taate lammii kee kan taate Elsaabeet bara dulluma ishee keessa erga lafa guurteetii kunoo ilma argattee jirti. Kunoo erga ulfoofteeyyuu ji'a ja'a ta'eera. Gadameessa ishee keessa kan jiru ji'a ja'a ta'eera jedheetu isheetti hime jecha. Kanaafidha Zakkaariyaas gaafa ergamaan Waaqayyo mana qulqullummaa keessatti utuunni hojii lubummaa isaatii utuunni ixaana aarsaatti jiru, ixaana ulaatti jiru, aarsaa kadhannaa namootaa ixaanaa wajjin wal make fuuldura Waaqayyootti utuu dhiyeessaatti jirudha. Ergamaan itti dhufee akka inni ilma argatu dhala akka inni argatu gaafa itti himee jedhu akkamittiin ta'uu danda'a Zakkaariyaas. Ani kunoo dulloomeen jira. Haati manaan koos lafa guurteetti. Wanti dubartootatti dhufu taateen sun erga irraatii hafe erga dhaabbatee barri isaa ganan jedhamu. Nuti dhala argachuudhaaf irraanfanneerra, waa'ee dhalaa dhiisneerra, bara guurree jirra. Elsaabeet irra wanti dubartoota irra ga'u sun dhaabbatee jiraadhe. Akkas jechuun dubartiin tokko dhala argachuudhaatiif marsaan laguu arguu qabdi. Marsaan akka saayinsii addunyaattis beektu dheetan yaada. Akkuma hafuuraattis immoo kun dirqamadha. Dubartiin tokko marsaan laguu yookiin dhiigni yeroo yeroodhaan akka mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti marsaa laguun sun kan dubartootarra yeroo yeroodhaan ji'a ji'aan itti dhufu abaaboo jedhama. Abaaboo jedhamee beekama. Maaliif beektu? Yookiin daraaraa jedhama. Abaaboo yookiin daraaraa.
Sanyii tokko gaafa facaastanii erga facaastanii booddee guddatee maal ta'a? Hin daraara. Hin daraare jechuun hiikkaan isaa maal ta'uudhaaf jedha jechaadha? Firii kennuudhaaf jedha jechaadha. Sanyii kennuudhaaf jedha jechaadha daraaraan sun. Kanaafiyyuu dubartiin tokko daraaraa argite marsaa laguu kan jedhamu jechaadha. Akka mana kiristaanaa keenyaatti daraaraa jedhama. Daraaraa agarte jechuun maal ta'uu dandeessi jechaadha? Sanyii kennuu dandeessi. Dhala godhachuu dandeessi jechaadha hiikkaan isaa. Dhala godhachuu dandeessi. Dubartiin dhala godhachuu hin dandeenye marsaan laguu kan ittiin dhufnedha. Marsaa laguu kan hin agarre yookiin abaaboo yookiin daraaraa sana arguu kan hin dandeenye. Maal taate jechaadha? Isa akka jechama keenyaatti akka dubbii keenyaatti maseena kan jennu jechaadha. Abaluu maseenadha isa jedhan. Akkas jechuun dubartiin tokko maseena kan ittiin jennu xurii yookiin abaaboo sana arguu hin dandeessu jechaadha. Marsaa laguu kan arguu hin dandeenye jechaadha. Marsaa laguu arguu hin dandeessu jechuun immoo ittiin dhufu jechuun dhala godhachuu hin dandeessu jechaadha. Akkana jechaadha. Kanaafiyyuu dubaroo Maariyaam wanti kun abaarsi Hewaan irra itti murtaa'e sun isheerra kan hin geenyedha. Isheerra kan hin geenye gonkumaati. Maal Waaqayyoodhaaf salphaa miti? Gochuu ni danda'a. Kanaaf akkamittiin ta'uu danda'a jettee waan. Ani kanaan dura dhiiraa wajjiniin wal hin beeku. Gara fuulduraattis dhiiraa wajjiniin wal baruun barbaadu. Akka saayinsii addunyaatti immoo akkas miti dhiiraaf shamarran wal bira ga'aniiti kan ala argachuun kan danda'amu. Kanaaf akkamittiin ta'uu danda'a? Waaqayyoodhaaf wanti dadhabamuuf hin jiru. Kan sirraa dhalatu fedhii fooniitiin miti jedhe ergamichi. Kan sirraa dhalatu Waaqayyo ilmi Kiristoos nama kan sirraa ta'u ilmi Waaqayyo gara kee kan dhufe gadameessa kee keessa kan bulu akka saayinsii addunyaa miti. Akka fedhii biyya lafaa akka fedhii addunyaa miti. Beekumsa addunyaatiin miti. Maaliinidha waan ta'eef eeyyama Waaqayyootiinidha. Fedhii Waaqayyootiinidha. Yaada Waaqayyootiinidha. Malee akka addunyaa kanaa miti. Akka beekumsa addunyaa kanaa miti. Deebisee gaafattiin jedhu dubaroon Maariyaam yeroo itti deebistu Waaqayyoodhaan wanti dadhabamuuf jira Maariyaam. Dhugaadha. Wanti Waaqayyo gochuu hin dandeenye hin jiru. Kanaafiyyuu akka jecha keetii naaf haa ta'u gaafa jettu dubaroon Maariyaam. Sagalichi inni Yohaannis wangeela isaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasnee hanga 13tti yoo dubbisne argachuu kan dandeenyu waa'ee sagalichaa jalqaba abbaa bira akka inni ture. Sagaleen sun immoo ofuma isaatii Waaqayyoon akka ta'e sagaleen sanaan wanti hundumtu akka ta'e wanti ta'e hundumtuu isa malee akka inni hin taane. Sagaleen sun immoo foon namaa uffate nu gidduu deddeebi'e nama ta'uudhaan nu gidduu deddeebi'e jedhe Yohaannis. Kanaafiyyuu wanti Waaqayyo gochuu hin dandeenye jiraaree hin jiru. Wanti isaaf hin danda'amne jiraaree hin jiru. Kanaatiif Waaqayyo Waaqni keenya dubaroo Maariyaam irraa dhalachuudhaatiin nama ta'ee addunyaa kanarra deddeebi'uudhaatiin Addaamiin sanyii kee irraa dhufee dhaladheen nama ta'ee dhufee si fayyisa kan ittiin jedhe sana Addaam Hewaan sanyiin isaa ijoolleen isaa warri gaarii hojjetan bara 5,500 amma ga'utti isaan eessa deemaniiru? Si'ooliin deemaniiru. Si'ool keessa jiru achi keessa hawwatu waataatti jiru. Guyyaan isaa gaafa ga'e jedhu Kiristoos si'ooliin deemee si'ooliin keessaa dhaqee gara gannataatti isaanii deebise. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaafiyyuu Waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu jiraaree isa jedhuudhaaf Waaqayyoodhaaf wanti hin danda'amne tokkollee hin jiru. Kanaaf hojiin isaa ajaa'ibaadha. Hojiin Waaqayyoo malalchiisaadha. Kiristoosiin gaafa deessu dubaroon Maariyaam ciniinsuu maleeti. Akka dubartoota ciniinsifattee miti Kiristoosiin kan isheen deesse. Taateen dubartoota irra ga'uutuu ishee irra hin ga'inidha kan isheen deesse. Kanaafidha gaafa Kiristoosiin isheen deessu dubaroon Maariyaam kan ishee bira jiru Solomeedha. Gaafa Kiristoosiin dubaroon Maariyaam Kiristoosiin yeroo isheen deessetti Solomeen kan bara Gibxii keessa waliin godaanaa turan Yoosefiin Solomeedha kan isheedhaa wajjiniin ture. Kanaaf Solomeen dubaroon Maariyaam gaafa isheen deessee jettu ilma ishee Kiristoosiin dubaroo Maariyaamiin irraa fuutee gaafa ilaaltu daa'imni sun Kiristoos Waaqayyo dhiigni itti hin buune ture. Waan isin ajaa'ibu dhiigni itti hin buune ture.
Ciniinsuu isa dubartoonni argan dubaroon Maariyaam waan hin agarreedhaaf. Solomeen immoo kana hin beektu. Kanaafiyyuu maanni kun akkamittiin ta'uu danda'a? Maanni daa'ima kanatti dhiignoo hin jiru, dhiignoo ittiin buune jettee in ajaa'ibsiifatte akkamittiin ta'e kuni? Maal daa'imni dhiigni ittiin buune kuni? Jettee gara dubaroo Maariyaamitti fidde. Gara dubaroo Maariyaamitti fiddee dubaroo Maariyaamiin bira geesse dubaroo Maariyaamiidhaan maalidha? Daa'imni kee, ilmi kee, mucaan kee dhiigni ittiin buune meerree dubartootarra kan ga'u dubartiin tokko gaafa deessoo dhiigatu dhangala'a. Meerree dhiigni sirraa dhangalaane jettee dubaroo Maariyaamiidhaan harka isheetiin qaqqabachuun eegalte. Maal jedhama? Ishee qaqqabachuu eegalte dubaroo Maariyaamiin Solomeen jecha. Yeroo kana harki Solomeedha. Harki Solomeedha. Amantii dhabuurraatii kan ka'e Solomeen gadameessa dubaroo Maariyaam. Qaama dubaroo Maariyaamiidha gaafa isheen qaqqabachuu eegaltu amantii dhabuu isheerraatii kan ka'e harki Solomeedha ni shuntuure. Peestaalii abidda keessa bu'ee ta'e harki isheedha. Yeroo kana gaafa isheen boo'uu jalqabdu Solomeen mucichi ofuma isaayyuu dhiisaadha. Ofuma isaayyuu dhiisaadha waan ta'eedhaatiif inni si fayyisaatti hin jira. Yeroo kana Solomeen fiiddee dhattee daa'ima sana dhattee kaasuutti qabattee hojii kee ajaa'ibsiisaadhaaf dinqisiisaa kanaatiif jettee Waaqayyoon galateeffatte. Daa'ima sana harkatti baattee jecha. Kanaafiyyuu wantan jechuu barbaade wanti dubartootarra ga'u taateen dubartootarra ga'u dubaroo Maariyaam irra hin geenye. Dubaroo Maariyaam irra hin geenye. Isheen hin agarre. Ciniinsuu dubartoonni ergan waan agarte sana isheen hin agarre. Kanaafiyyuu dubaroon Maariyaam maalidha? Qulqulleettiidha. Qulqullummaa ishee gaafa ibsinu immoo qulqullummaan ishee akka qulqullummaa ergamootaati. Kanaafidha obboleettii ergamootaa jennee kan nuti ishee waamnuuf kanaafidha. Dubaroon Maariyaam obboleettii ergamootaati kan nuti jennuuf kanaafidha. Hojii isaa ajaa'ibsiisaa dinqisiisaa ta'eetiin Waaqayyo garaa dubaroo Maariyaamiin keessa gaafa bulu akka saayinsii addunyaatti otoo hin taane fedhii abbaatiin fedhii Waaqayyo abbaatiin ilmi Kiristoos gadameessa ishee keessa kan bule karaa gurra isheetiin dhageesseeti. Gurraan dhageesse. Gurraan simatte. Gurra isheetiin dhageessee fudhatteeti. Waa tokkoon isin yaadachiisa iddoo kanatti waa'ee gurra kanaa waa yaadadheen. Hewaani kan isheen jecha seexanaa dhageessee firii ija balasii sana kuttee kan isheen nyaattee Addaamiidhaaf laatte maaliinidha kan isheen fudhatte? Karaa gurra isheetii dhageesseeti. Seexanni bofa keessa bulee dhufee kan isheetti asaase, kan isheetti dubbate, firii ija muka kanaa yoo nyaattan isin hin duutanii ni jiraattu maleessa. Akka Waaqayyoo taatu beekoo taatu jedhee gaafa dhufee isheetti dubbatu Hewaan kan isheen dhageesse maal isheetiinidha? Gurra isheetiin dhageesse. Kanaaf hewaan isheen lammaffaa dubaroon Maariyaam sagalee misiraachoo ergamaan Gabri'eel fidee dhufe karaa gurra isheetii dhageesse. Dubaroon hewaan isheen jalqabaa du'a nurratti kan moosisu karaa gurra isheetii dhageesse. Dubaroon Maariyaam isheen hewaan lammaffaan immoo jireenya kan nuuf kennu, jireenya kan nuuf kennisiisu sagalee gammachuu, sagalee misiraachoo karaa gurra isheetii dhageesse. Hewaan isheen jalqabaa karaa gurra isheetii du'a kan nurratti moosisu sagalee sobaa dhageessee firii ija balasii sana kuttee ni nyaatte. Gaafa nyaattu garaa isheettidha mitiire? Gaafa nyaatamu gaafa waa nyaannu gara garaa keenyaatti dhufa mitiire? Kanaaf hewaan firii sana sagalee sana dhageessee nyaattee garaa buufatte. Dubaroon Maariyaam sagalee abdii, sagalee jireenyaa sana karaa gurra isheetii dhageessee sagalee isa dhageesse sana immoo gaafa fudhattee jettu ilmi sagalee kan jedhame sun gadameessa ishee keessa bulee. Garaagarummaan hewaan jalqabaaf hewaan lammaffaa dubaroo Maariyaam kanaanidha. Kanaaf dubaroon Maariyaam gurra isheetiin kan dhageesse Yesuus inni sagalee jedhame sun gadameessa ishee keessa bulee foon isheerraa foon, dhiiga isheerraa dhiiga, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee nama ta'uudhaan nu gidduu deddeebi'ee Yohaannis boqonnaa isaa tokko gubbaa irratti wangeela isaa irratti kan dubbate kanaafidha. Nama ta'uudhaan nu gidduu deddeebi'ee dhufee nu fayyisee.
isa nu fayyise waaqa keenya, gooftaa keenya, ilma Waaqayyoo, ilma dubroo Maariyaam Kiristoos Yesuusidhaaf galanni haa ta'u. Nan gabaabsa. Gara gaaffii obboleettiin keenya nuuf kaaste gaaffii lammaffaati. Mee dhaggeeffannee walitti deebina. Yesuus Kiristoos erga lafarratti dhufee barsiisaa ture akkana jechuun dubbata. Namoonni jedha, maqaa keetiin seexana baafnee jirra, maqaa keetiin waa hundumaa jennee jirra, yaa gooftaa jennee jirra. Garuu ani guyyaa dhumaatitti warra maqaa kootiin seexana baafnee irra naan jedhan san guyyaa dhumaatitti isaan hin beeku jedhee dubbate. Hayyee Yesuus Kiristoos waaqa maaliif isaaniin hin beeku jedha isaaniin maqaa isaaniitiin waamanii jechuudha. Egaa iddoo kanatti immoo gaaffiin obboleettiin keenya kaaste kun gaaffii waa'ee murtii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Waan kana otoo hin ilaalin duraan dursaa obboleettiin keenya xiqqoo kitaaba qulqulluu jecha kana gaafan taa'ee yaadu namatu kalaqee fuudhee itti kenne malee ofii isheetiin wanta gaafatte miti obboleettiin keenya. An dhugaan isiniin jedha yaada ishee keessaa fuutee wanta hin beekneef wanta hin hubanneef yaada isheetti uumameedhaaf baastee gaaffii kana nu gaafatte utuu hin taane namni akkasumattiin ajandaa godhee fuudhee barreessee isheetti kennee gaafadhu waan ittiin jedheedhaaf qofadha kan isheen gaafataatti jirtu. Maaliifii jettanii na gaafachuun keessan hin oolu. Sababiin isaa jecha isheen nu gaafatte kana maaliif barraa'e, eenyutu barreesse, eenyudhaaf barraa'e kan jedhu hin hubanne. Utuu ofii isheetii gaafatte kana hubatte ture. Namni kutaa kitaaba qulqulluu bakka isheen gaaffii gaafataa jirtu kana namni dubbise hubachuu ni danda'a ture. Namni kitaaba kutaa kana namni dubbise gaaffii kana hin gaafatu ture. Isheen garuu hin dubbisne. Namoonni dogoggorsaaf fuudhanii itti kennanii isheen garuu deebitee nu gaafatte. Gaaffii isheen nu gaafatte kana isheefis ta'e warra isheetti kennaniif ajandaa ishee taasisaniifis warra ishee fakkaatan hundumaatiif iyyuu manni kiristaanaa keenyaa deebii qabdi. Deebii kan nuti ilaallu immoo kitaaba qulqulluu bu'uura godhanneeti. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha? Gaaffii ishee kana irratti kan jedhudha. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiinis immoo hafuurota hamaa baafneerra, hojii aangoosu maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti naan jedhu. Ani immoo matumaayyuu isin hin beekun isaaniin jedha. Kanaafiyyuu Waaqayyo akkamittiin jara sana wallaalee gaaffii jedhu obboleettiin keenya gaafatte. Jechi kun eessatti argama? Isa jedhuudhaatiif immoo Wangeela Maati'oos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 gubbaa yoo dubbisne argachuu dandeenya. Gaaffii kana nu gaafatte. Gara gaaffii kanaatti otoo hin dhufin deebii gaaffii isheetii otoo hin deebisin dursaa ol siqnee gara irraatti maaliif barraa'e jechi kuni? Jechi kun maaliif dubbatame isa jedhu hubachuun baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee dogoggorri warroota hin amanneef warroota hin hubanne rakkoon isaanii inni guddaan kitaaba qulqulluu keessaa firii tokko yookiin jecha tokko caqasa tokkittii keessaa luqqisanii fuudhanii hiikoo biraa gaafa isaaniif kennu kan isaan ittiin gufatanii namoota biraas gufachiisuu barbaadan. Elaa obboleessa koo obboleettii koo kitaabni qulqulluun elaa citaa mana tokko jecha mana citaadhaan ijaarame tokko firee tokko keessaa luqqisanii yoo fuudhan manni citaan sun hin dhimmisu. Irran isinii deebi'a. Mana citaadhaan ijaaramee jiru yookiin agartanitti ta'uu danda'a yookaan immoo suura isaa agartanitti. Mana citaadhaan ijaarame firee tokkitti keessaa harkistanii luqqistanii yoo keessaa fuutanii manni citaa sun maaliin ta'u hin dhimmisu. Tokkitti waan keessaa fuutaniif jecha. Kanaafiyyuu kitaaba qulqulluu jecha tokkitti harkistanii keessaa baastanii jennaan hiikoo sirrii isiniif hin kennu. Hiikoo sirrii isaa isiniif hin kennu. Namoonni baay'een kanattidha kan isaan dogoggoran. Kanaaf iyyuu obboleettiin keenya yoo nu dhaggeeffataatti jiraattes kitaaba qulqulluu kana Wangeela Maati'oos boqonnaadhuma gabaabsinee boqonnaa 7 lakkoofsuma 15 kaaneetu ilaalla. Atis ol ba'i. Jechi kun maaliif dubbatame kan jedhu gara irraatti ol ba'iiti. Ka'umsa isaa ilaali. Gadi bu'iiti immoo xumura isaa ilaali. Yoo akkas ta'e malee siif galuu hin danda'u.
Jechi tokko yoo keessaa harkifannee fuune hiikkaa kan biraa nuu kennuu danda'a. Karaa biraatti nu geessuu danda'a. Garuu jalqaba eessaa ka'e kan jedhu lakkoofsa tokkorraa kaasnee yoo dubbisne argachuu kan dandeenyu. Lakkoofsa tokkorraa kaasnee hubachuu kan nuti dandeenyu jechaadha. Kanaatiif kitaaba qulqulluu akkamittiin walakkaadha. Gargar qoonnee gargar saaqnee gidduudhaa jecha barbaanne sana qofa akkamittiin fudhachuu dandeenya. Jalqaba isaarraa kaasnee yoo dubbisne hanga xumuraatti yoo geenye jechi sun seenaan sun nuu galuu kan danda'u. Kanaaf iyyuu maal jedha? Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 irratti Yesuus itti fufeetu raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Agartanii? Raajota sobduu irraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaatiif raroo hoolaa uffatanii gara keessanii dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butatanidha. Eenyu? Raajoti warri sobduu. Kanaaf amma waa'ee eenyu dubbataatti jira? Waa'ee warra raajota sobduu dubbataatti jira obboleettii koo. Jalqabaa ka'iitii dhaggeeffadhu. Dubbisi. Waa'ee raajota sobduuti. Eenyu dubbate? Iyyasuus Kiristoos dubbate. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 34 kaastee hanga 44tti yoo dubbistes immoo argachuu dandeessa. Iyyasuus itti fufee raajota sobduu irraati of eeggadhaa jedheetu akka isaan of eeggataniidhaaf dubbata. Har'as anis atis akka of eeggannuudhaaf jechi kun anaaf sitti dubbataatti jira. Atis irraa of eeggadhu. Itti fufee akkas jedha. Ija hojii isaaniitiin isaan ni beektu. Ija wayinii baalaan waraanteetti. Harbuus immoo kosorruutti ciruu ni dandeessu reeyi. Akkasumas immoo mukti gaariin ija ba'eessa hin godhata. Mukti gadheenis immoo ija hamaa ni godhata. Mukti gaariin ija hamaa godhachuu, mukti gadheenis immoo ija ba'eessa godhachuu hin danda'u. Mukti gaariin ijuma gaarii godhata. Mukti gaarii hin taane immoo ija gaarii hin taanedha kan inni godhatu. Jedheetu gaafa inni dubbatudha kan nuti agarru gararraa isaatti ol siqnee gaafa dubbisu. Kanaafidha. Mee amma waa tokkoon isin gaafadha. Muka loomiirraati paappayyaa ciruu dandeessu? Muka yookiin hundee burtukaanaa tokkorraati loomii kutachuu dandeessu? Hin danda'amu. Mukti loomiidhuma godhata. Mukti burtukaanii immoo burtukaanima godhata. Paappayyaan paappayyaadhuma godhata. Mukti mangoodhuma godhata malee muka mangoo loomii yookiin immoo burtukaanii kan inni ofirraa qabu agartanii beektu? Hin jiru. Mukti gaariin mukuma gaarii, mukti gaarii hin taane immoo ijuma gaarii hin taane godhata. Jedheetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate jechaadha. Kanaaf iyyuu mukti ija ba'eessa hin godhanne hundinuu ni murama. Ibiddattis immoo ni naqama. Egaa ija hojii isaaniitiin isaan beektu. Ija hojii isaaniitiin isaan beektu. Ammas namoota baay'ee argaarra. Hojii isaanii ilaallee firii hojii isaaniis argaatti jirra. Hojiin isaanii hamaadha. Hojiin isaanii jal'ina. Namoota dogoggorsuudha. Namoota gufachiisuudha. Ofii isaanii gufatanii warri ofii gufatan namoota kan biraa gufachiisu. Warri ofii isaaniitii kufan namoota kan biraas ni kuffisu. Kan ta'atti jirus isuma kanadha. Kanaaf amma Waaqayyo maal dubbataatti jira? Amma waa'ee mukaa miti. Amma waa'ee muka bakkeetti ilaallu miti. Waa'ee abukaadoo, mangoo, muuzii, paappayyaatiif mandariina waa'ee kanneen kanaa miti amma wanti dubbataatti jiru. Fakkeenyaan gaafa dubbatudha. Dhalli namaas namni waan gaarii hojjetu firiin isaa gaariidha. Namni waan hamaa hojjetu hojiin isaas hamaadha. Mukti firii gaarii hin argamsiisne ni muramaa, abiddattis ni gatamaa jira. Akkas jechuun namni wanta gaarii hin hojjenne, namni gaarummaa hin qabaanne yeroo dhumaa sanatti maal ta'a? Du'atu itti murtaa'a. Abiddatti gatama. Abiddi kan qophaa'e immoo gaannama abiddaa iddoo kuufama abiddaa kan jedhamedha. Dachee kana gajjallaa sadarkaa 4ffaa irratti kan argamu gaannama abiddaa iddoo kuufama abiddaa kan jedhame. Raammoon isaa rafee buluu kan hin dandeenyedha. Waaqayyo akka nuti achi hin deemnedhaaf arjummaa isaatiin nu haa tiksu. Arjummaa isaa dhiifama isaatiin nu haa golgu. Daandiin keenya daandii gaannama abiddaa akka hin taanedhaatiif Waaqayyo arjummaa isaa abbummaa isaatiin nu haa eegu. Kanaaf iyyuu
namni waan gaarii hin hojjenne du'atutti murtaa'a. Namni waan gaarii hojjetu immoo jireenya gaariitu isaaf murtaa'a jedheetiin jira jechaadha. Kanaafiyyuu kutaa kitaaba qulqulluu keessatti gooftaan keenya Kiristoos dhufaatii isaa isa lammaffaatti deebi'ee gaafa dhufu murtoodhaaf dhufa. Hojii duuka bu'ootaa irratti akkuma barraa'ee jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara teessoo isaa Aariyaam irratti gaafa asii ol ba'u duuka bu'oonni isaa utuu ija isaaniitiin ilaalaatti jiranii foon isaa isa kabajamaa dhiiga isaa qulqulluu dubaroo Maariyaam irraa kan fudhate sanaatiin gara samiitti utuu ol ba'atti jiru. Bartoonni isaa callisanii gaafa isa ilaalan. Kiristoos garuu utuu ol hin bahin duraan dursee abdii isaaniif kenne abdii isaaniif horee an akka ijoollee abbaan qabneedhaa asitti isin hin dhiisu. Bakka abbaa kootii bira mana abbaa kootii keessa bakka bal'aatu jira dhaqeen bakka isinii qopheessa. Kanaafiyyuu dhufeetan isin fudhadhaa jedhee abdii kennee jira waan ta'eedhaatiif. Kiristoos ammas deebi'ee lammaffaadhaaf ni dhufa. Isa dhufu garuu fannifamuudhaaf miti, gidirfamuudhaaf miti. Fannoo baatee gaara Qaraaniyoo irratti ol ba'uudhaatiif miti. Nuuf gidirfamuudhaaf miti. Ba'aa keenya baachuudhaaf miti. Dheeboo waraanamuudhaaf miti. Bismaaraan barruun isaa waraanamuudhaaf miti. Gonfoo qoraatti mataa isaa irra kaawwachuudhaaf miti. Hadhooftuu dhuguudhaaf miti. Kiristoos lammaffaadhaaf kan inni dhufu murtoo kennuudhaafidha. Murtoo inni kennu kun eenyuufidha? Murtoo qaama lamaaf kenna. Qaamni tokko warra waan gaarii hojjetan, qaamni tokko immoo warra waan gaarii hin hojjennedha. Qaamni warri gaarii hojjetan karaa mirga isaatiin dhaabatu. Qaamni gaarii hin hojjenne karaa bitaa isaatiin dhaabatu. Kanaaf warra karaa mirgaatiin dhaabataniitiif isin yaa ijoollee koo biyya lafaa irratti waan gaarii hojjechuu isaaniitiin beela'ee beela na baastanii dheebodhee dheebuu na baastanii daareen daara na baastanii. Kanaafiyyuu isiniif kan malu mootummaa abbaa kootiitti dhaqaa, mootummaa abbaa kootiitti dhaqaatii galaa. Agartanii iddoo isa isaaniif qopheesse sanatti jecha mootummaa abbaa kootti dhaqaatii galaa. Dhalli namaa utuu hin uumamin duraan dursee kan isiniif qophoofte mootummaa abbaa keessanitti dhaqaatii galaa isaaniin jedha. Warra karaa bitaatiin jiraniin immoo isin beelofnaan beela nan baasne, dheebonnaan dheebuu nan baasne, daaraan daara nan baasne. Kanaafiyyuu isiniif kan malu iddoo kuufama abiddaa, iddoo ga'aan nama abiddaa, iddoo abiddi isaa bara baraan hin dhaamne, raammoon isaa bara baraan boqonnaa hin qabaanne, iddoo dhiphinaa, iddoo dukkana cillimoo sanadha. Dukkana cillimii sanadha. Iddoo sanatti dhaqaatii galaa. Iddoo sana iddootti ilkaan qaruun baay'atu, iddoo boo'icha bu'aa hin buusne itti boo'an, yoo boo'anis bu'aa kan hin qabaanne, iddoo ilkaan qaruu sana isiniif kan malu iddoo sana dhaqaachitti galaa isaaniin jedhaadha. Inni immoo iddoon isaa eessa yoo jedhame dachee kana lafa kana gajjallaa sadarkaa afuraffaa irratti kan argamudha. Bakki sun iddoo sana akka hin galleedhaaf har'a waan gaarii hojjedhu. Bakka sana akka hin deemneedhaatiif har'a waan gaarii hojjedhu. Hojiin kee har'a bor firii gaarii ta'a waan ta'eedhaatiif. Har'a hojii gaarii hojjetaa hin jirtu taatee jennaan bor deemsi kee eessadha? Kanatti dhaabbattu karaa bita isaati. Warri bita dhaabbatan immoo gaannama abiddaatti deemu. Bakka sanatti akka hin deemneedhaan ansi sodaachisuudhaan miti, si doorsisuudhaan miti kan akkas jedhaatti jiru. Waan gaarii akka hojjettuudhaaf. Waan gaarii hojjennee wajjiniin warra mirga isaa dhaabbatu akka taanuudhaaf har'a waan gaarii hojjechuun nurra jiraata. Warra mootummaa isaa argatu ta'uudhaatiif nuti har'a waan gaarii hojjechuun nurra jiraata. Yeroo sana nuti ijoollee koo akka inni nuun jedhuudhaatiif ijoollee isaa ta'uudhaaf har'a ijoollee isaa taanee isaaf ajajamuu, isaaf abboomamuutu nurra jiraata. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos jaalala abbaa kootii isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala maleessa namni yaada gooftaa yaa gooftaa naan jedhu duwwaadhaan gala mitiidha. Namni yaa gooftaa jechuudhaan mootummaa abbaa kootti gala otoo hin taane jaalala abbaa kootii isa waaqa irraa nama hojjetutu mootummaa abbaa kootti gala. Jaalala abbaan isaa inni waaqa irraa immoo maali? Jaalalli abbaa isaatii waan gaarii hojjechuu, abboommii isaa eeguu, beela'aa beela baasuu, dheebotaa dheebuu baasuu, kan daare daara baasuu, walumaa gala hojii gaarii hojjetame hojjechuudhaanidha. Mootummaa waaqayyootti galuun kan danda'amu malee callistee yaa abbaa koo, gooftaa koo, yesuusee koo jetteedhaan miti mootummaa waaqayyootti galuu kan natti dandeessu. Akka ittiin mootummaa waaqayyoon argamu. Isa kana yoo ta'e immoo seexanniyyuun jedha. Iyyaa oola seexanniyyuu. Iddoo sabala garaa garaa deemaa dhaqaatii dhaggeeffadhaa. Iyyaa oola caraanaa oola. Kanaafiyyuu waaqayyoon callisanii waamuu yoo ta'e seexanniyyuu ni waama. Garuu hojii ittiin hojjechuudha. Isa faana bu'uu daandii isaarra deemuudha. Inni abbaa keenya ta'uusaa itti amanuudha. Erga inni abbaa keenya ta'e immoo nuti ijoollee isaa taanee isaaf amanamuudha.
dhumaadha. Kanumadha. Abbaa kee ta'uu isaatti amantaa? Abbaa kee ta'uu isaatti amanteetta taanaan ati immoo mucaa isaa ta'uudhaaf isaaf amanami. An mucaa keetittiin jedhe. Mucaa isaati erga taate immoo wanta inni jaallatu hojjedhuuf. Maal abbaan keenya inni biyya lafaarraa yoo isaaf ajajamne mee mana isaa keessa maatii keessa mee abbaan keessan fakkeenya fudhadhaa. Ijoollee baay'ee qabu keessaati tokko kan isaaf ajajamu kan isaaf hin ajajamnes jiraachuu danda'a. Kan abboomamuuf jira kan hin abboomamneef jiraachuu danda'a. Kanaaf abbaan isaa agartani isa ajajamu immoo isa hin ajajamne sana irra caalchisee jaallata. Isa ajajamuuf sanadha. Kan inni jaallatu kan inni waa godhuuf isa ajajamuuf sanaafidha. Maarree abbaa keessa samiidhaaf ajajamiif. Callisanii abbaa kooti jedhanii ittiin waamamuu qofaadhaan otoo hin taane mootummaa Waaqayyoo kan inni argamamu ijoollee isaa ta'anii isaaf ajajamuudha. Ajajamaafii jirta? Abboomaafii jirta? Yoo akkas ta'e mootummaa abbaa keetii mootummaa Waaqayyoo dhaaluun ni danda'ama. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii hojjenneerra, raajii dubbanneerra, maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra, hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti naan jedhu. Maqaa Waaqayyootiin raajii hojjechuu miti amma. Maqaa Waaqayyootiin raajii hojjechuu miti. Namoonni amma seexana baasan jiru. Hafuura wantoota garaagaraa kan hojjetan jiru. Hojii ajaa'ibsiisaa kan hojjetan jiru. Eenyuudhaan? Maqaa Waaqayyootiin. Maqaa Waaqayyootiin. Garuu jireenya sana keessa jiraachuudha. Jireenya sana keessa jiraachuudha inni guddaan. Waaqayyo waan barbaade nama barbaadeen hojjechuu danda'a. Nama barbaadeen hojii barbaade hojjechuu danda'a. Nama barbaadeen. Kanaafiyyuu jireenya sana keessa jiraachuudha. Waaqaa wajjin jiraachuudha. Bartoonni gaafa maqaa keetiin seexana baasnee seexanni maqaa keetiin nuuf ajajamtee gaafa ittiin jedhaniidhaan duuka bu'oonni isaa seexana baasuu keessaniif hin ajaa'ibsiifatinaa, hin dinqisiifatinaa. Hojii kan kana caalu hojjechuudhaaf jirtu gaafa isaaniin jedhu. Kanaafiyyuu waa'ee seexana baasuu miti jecha. Ani immoo yeroo sanatti mootummaa ani isin hin beeku, isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraatii badaa jedheetan mul'inatti isaanitti himaa jedha. Eenyu beektu warra karaa bitaa isaa dhaabbatu sanaan akkas jedha bar. Bitaa isaa warri dhaabbatan silumattuyyuu hojii gaarii warra hin qabnedha. Warra gaarummaa hin qabnedha. Beela baasanii dheebotaa dheebuu baasanii kan daara warra hin baasnedha. Warri karaa bitaa isaa dhaabbatan. Kanaaf immoo warri karaa bitaa isaa dhaabbatan ammayyuu ani isin hin beekuu isaaniin jedha. Isin hin beeku jechuun isaa. Isin hin beeku jechuun isaa. Uumamuu isaanii otoo hin taane kan uumeyyuu isadha. Kan uumeyyuu isaaniidha. Utuu isaanii hin uumamiin duraan durseeyyuu kan gadameessa haadha isaanii keessatti utuu hin uumamiin duraan dursee kan beeku isadha. Isa malee hin jiru. Garuu isin hojii gaarii hin hojjenne. Hojii gaarii hin hojjenne. Kanaaf warri hojii gaarii hin hojjenne immoo mootummaa abbaa kootiitti galuu hin danda'anii. Kanaaf achi isin geessuu hin danda'u. Bakki isinii qophaa'e sun gaannama abiddaati. Iddoo sanatti deemaa galaa. Gara kana dhufuudhaatiif isiniif hin hayyamu isaaniin gaafa jedhu. Isin hin beeku jechuun isaa dhalachuu isaanii miti. Uumamuu isaanii miti kan uumeyyuu sadha miti. Akkamittiin Waaqayyo akkamittiin isaanii wallaale jedhanii gaaffii gaafachuun iyyuu saalfiidha kun. Qaaniidha kun. Waaqayyo yaada dhala namaadhaa isa nuti dubbannu miti. Utuu nuti hin dubbatiin laphee keenya keessatti tokkoon keenya onnee keenya billiitii keenya sakatta'ee kan beekudha Waaqayyo. Waaqayyoon fuulduratti qajjisni mataa keenyaa lakkaawwamee kan beekudha. Waaqayyoon fuulduratti barri jireenya keenyaa lakkaawwamee kan beekudha. Akkamittiin Waaqayyo wallaale jedhanii Waaqayyoon sadarkaa wallaalummaatti gadi fidanii ilaaluun baay'ee qaaniidha. Kanaafiyyuu si'aaga obboleettii keenya gaaffii nu gaafatteeti. Waaqayyo akkamittiin isin beeku isaaniin jedhe isa jedhuudhaatiif deebiin isaa warroota karaa bitaa isaa dhaabbatanii jiraniitiif murtoo gaafa kennuuf sanadha. Murtoo gaafa isaanitti kennu sana. Murtoo dhumaa gaafa fudhatan sanadha. Warri an beeku warra waan gaarii hojjetanidha. Warra beela baasanii dheebotaa dheebuu baasanii kan daara baasanidha. Ijoollee koo warri ta'an warra kanadha. Warra daandii koo irra deemanidha. Warra sagalee koo dhaga'an. Warra abboommii koo eeganidha. Ijoolleen koo. Kanaafiyyuu an isin hin beeku isaaniin jedha.
Kanaaf ati warra Waaqayyo hin beekne sana ta'uu barbaadda moo warra Waaqayyo isaan beeku ta'uu barbaadda? Filannoon kan keeti. Ati warra karaa bita isaa dhaabbatan moo warra karaa mirga isaa dhaabbatan ta'uu barbaadda? Filannoon ammas kanuma keeti. Ati warra jireenya bara baraa mootummaa isaa warra argachuudhaaf kaadhimaman moo warra gaannama abiddaa dhaquudhaaf gubannaa bara baraa dhaquudhaatiif warra kaadhimamanitti dabalamuu barbaadda? Filannoon kan keeti ammas kan barbaadde filachuun mirga keeti. Bishaan yoo ta'e kunoo abidda yoo ta'e kunooti. Kan barbaaddetti quba kee kaayi. Kan barbaadde filadhu. Gannata deemuu moo Yerusaalemiin deemuudha moo kanatti barbaaddu gaannama abiddaa deemuu barbaadda? Filannoon kan keedha. Kanaafiyyuu wanta ansiin jechuu barbaadu karaa warra bitaarra dhaabbatanii irra hiriiruu otoo hin taane karaa warra mirga isaatiin dhaabbatanii irra akka hiriirtuudhaaf jabaadhu. Warra Waaqayyo hin beeku isaaniin jedhe sana keessa akka hin jiraanneedhaaf adaraa kee jabaadhu. Isin yaa ijoollee koo warra ittiin jedhu sana lakkoobsi kee isaan keessa akka ta'uudhaatiif jabaachuus irra jiraata. Jabaadhu. Sagalee kana kan dhageessan biyya keessas teessanii biyya alaa teessanii hordofaa kan jirtan. Nuti addunyaa kanarra gaafa jiraannu waan gaarii hojjennee hojii gaariidhaan mootummaa Waaqayyo isa bara baraa sana dhaaluudhaatiif warra mirga isaa dhaabbatanitti akka dabalamnuudhaatiif har'a waan gaarii hojjechuutu nurra jiraata. Tarii Moosee obboleettiin keenya asirratti gaaffii tokko kaasuu dandeessi. Warroota bita isaa dhaabbatan sana maaliif jireenya yookiin du'a bara baraa maaliif itti murteessaa? Innoo gara laafessadhaa gara mootummaa isaatiitti maaliif hin galchuu jettee gaafachuu dandeessi. Isa kana immoo duraan dursee Waaqayyo warra waan gaarii hojjetaniif gannata qopheessee warra waan gaarii hin hojjetneedhaaf si'ooliin qopheesse. Silaatiitu akkas ta'e immoo gaannama abiddaan qopheessu ture. Gaannamni abiddaa duraan dursee qophaa'ee jira waan ta'eedhaatiif. Gaannamni abiddaa sun hanga ammaatti hin banamiin jira. Yoon banama beektaa gaafa Kiristoos yeroo lammaffaadhaaf dhufu gaannamni abiddaa sun banama. Kanaafiyyuu Waaqayyoo filannoo anaafis siifis kennee jira. Ati karaa bitaatis hiriiri, karaa mirgaatiinis hiriiri. Filannoo kan keeti. Warra karaa bitaatiin dhaabbatanii ani isin hin beeku ittiin jedhe sana akka hin taaneedhaaf jabaadhu siin jechuun barbaada. Gaaffii kan biraatiif deebinee wal agarra. Barnoota kan biraa kanaaf kan kana fakkaatan deebinee kan wal arguun ta'a. Keessumattuu immoo gaaffiin karaa taabonni waaqa tolfamaadha kan jedhu gaaffiin dhiyaatee jira. Barnoota kana wajjiniin kan wal qabatu gidduu kana isiniifan dhufa. Hanga sanatti nagaa ta'a, fayyaa ta'a. Obboleettiin keenya barnoota kana akka isheen dhageessee yaada tokko akka isheen irraatii hubattu abdii guddaan qaba. Gara wangeelaatti deebi'i. Dubbisi. Gaafa wangeela dubbistu immoo naaf ibsi jedhi. Yoo Waaqayyo namaaf ibse malee dubbisuu qofti bu'aa hin qabu. Dubbisuu qofti bu'aa hin qabu. Dubbisuun bu'aa hin qabu waan ta'eedhaaf. Yoo iccitiin isaa namaa gale malee, yoo hubatan maleessa Waaqayyo hubannaa siif haa kennu. Waaqayyo anaafis isiniifis hunda keenyaaf hubannaa nuu kenne. Kitaaba qulqulluu dubbisnee kan ittiin bannu utuu hin taane kitaaba qulqulluu dubbisnee kan ittiin jiraannu. Akka taanu eeyyama Waaqayyo nuuf haa ta'u. Barsiisee kan nu gorse. Waaqayyo Waaqni keenya maqaan isaa kan galateeffame ta'u. Arjummaa Waaqayyo keenya araarsummaan dubaroo Maariyaam. Eegumsa ergamoota Waaqayyo eebbaa fayyaanni raajotaa suuqni wareegamtoota hunda keenya irrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa barnoota biraatiin walitti deebinaa hanga sanatti hiriyoota keessaniidhaaf sheer taasisaa. Gara mana kanaatti hiriyoota keessan obboloota keessan akka waamtan warri maatii ididaa YouTube taatan immoo hiriyoota keessaniif sheerii akka taasisan laayikii akka taasistan barnoota kan biraatiin deebineeti kan wal agarru hanga sanatti nagaa ta'a fayyaa ta'an isiniin jedha ulfaadhaa nagaa Waaqayyootiin tura. Ididaadhaa galanni keenya ulfina isaati.